haaluma siyaasaati wajji wal qabateetuma shira gama si dalagami wanni kun akka hararraa nurraa mayte ilaalle sanirraa kanaaf uummanni Oromoo wal dhaggeessee qophan waa'ee gosummaa beera kuttanii qabsoom tadurirra tammaatu adeemsi isiin itti deemtu odoo lubbuun namaa takkan baan odoo karaa cufuuf wanni ta'an seestama isii tolfattee dhufaa jirti yoo barbaachisaa taate abbaa barbaachisaa ta'e irra dalanyee isin garsiisa. Jawaar waan inni baasu deemu tan afaan qabuun waan lubbuu namaa caalu hedduu achi keessa yookaan adeemsi gartee biyyatan miidhaa biyyatan irraan gaatu ta'e sun yoo ol baate nuti hin jiraannu jechuuf warri mootummaadhaan watwaata keessa galee jira. Maa abbaan barbaachisaan taate maa abbaan barbaade hin fannifne of dhugaan isin hin jaa. Qabsoon uummata keenya harratti baaftee qalamaaf hin deemtu guutuun barattaan keenya miidhamu amma siyaasa if qabateen adeemsa deemu solchinee deemu. Barbaachisaa taanaan kanarraa kanaaf waa'ee gantummaa bira kuttee dubbiin obboleeyyan Arsii Jimma Baalee Wallaggaa kana bira hin jiru uummanni Oromoodhaan wanni beekuu qabdan Jawaar qabsoo tana fuudhee muummicha ministeera Abiyyumaa fi Lammaadhaan wajji adeemsa kana haanu ceesanii jiran itti kannaan jarri lafee oliin seenee nyaata liqimsee gaddeebee nama dhahaatti haadhateenya milishaan kophee irraa hin qabne sun dhiitee shaneedhaaf nyaata keessatti jedhanii uummata keenya tumaa oolu sun maal jechuudha sun Oromoon nubichuu jira gisa kan laaltan isin milishaan kophee dhoqqee keessaan deemaa haadhateenya ta Quraan guuruudhaa baadiyyaa dhayte uummata Oromoo dhaggeeffadhaa wal dhageessinu waa'ee gibiraa tuudhiisi mee isin sun waa'ee shanee maal irraa beekti shaneedhaaf nyaata keessu deemte jennee haadhateenya ta Quraan guuruudhaa ilmaaniif midhaan bituudhaa deemtu san milishaan mataa willee distiidhaa sun uummata keenya dhiitaa jiru sirni kun nurraa jijjiiramuudhaaf tarsiimoon ammoo odoo lubbuun namaa hin baane odoo hallayyattee wanni takka hin taane qabeenyi namaa hin banne seeraan adeemsaan abbaa uummata Oromoo kana ni ceesi jennu itti dhufaa jirra jechuudha. Obsaan wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Abiyyiinis waan dalagee ni galateeffatama. Itti adeemullee sirnaan haala jiruun wanni hundi tarsiimoon seera qabattee deemaa jirti. Obsaan Yoo daqiiqaa baay'ee haasoftaa waliin ga'uu hin dandeenyu waan ta'eef daqiiqaa lama wanni irraa dubbatamu waan saba kana fayyadu achi qabii abbaa kiyyatu kumaandara haadha tiyyatu ajajaa akkasiiti rakkoo hawaasaa irraa dubbadha. Wanti Jawaar dubbate dhugaa miti. Kana waan nama nu barbaachisu ganda namaa arrabsuu ati Jimma akkasii kuni waan dubbatti hafeedha. Waan akkanaa keessaa bayaa. Obsa ulee hayyuutti fufe. Marhaba. Afneek ya galatoomi nama si hordofu keessaa tokko yuutuubii keellee jala deemee waan as dubbatu dhugaa ati irra qabsoof argaa jira. Si hubata jirallee yuutuubiillee eessumattuu jechuun galatoomi. Ani wanni jechuu barbaade gabaabsoo ni jedhu. Uummata Oromoo kutaa 11 ka afaan kiyya dhageettan ka afaan kiyya beektan afaan Oromoo ka beektan jechuun. Girgiddaa dhaaban isaa gadi fagaate qabadhaati morma saadii dami afur miidiyaa kan gurraachessaa iyyaachuu barbaadeeti. Wanni jechuu barbaade garii agarri huddumaatte namitti Jawaarin gizee dubbatuu dide dubbannaan immoo doorsisaan akkanatti lubbuu isaa akka keetitti of taate osoo yaadde odoo shorxaan guyyaa saadii dami afur si ariite mataa kee maal akka ta'atumti murteessi. Kanaaf Abiyyiin Jimmallee waan goone Oromollee waan goone harmeen rimaa wajjin rimeenni gara gubasunti sitti haa dhagaamu bakka jirtutti Jawaarin faana akka dhaabattu asumaan dhaamsa kiyya dabarfatu barbaade. Namni kun nama Oromoo miti Itoophiyaa fayyadu. Dawaa Itoophiyaati. Nama arsi jedhee arsiif naasofne nama Jimma jedhee Jimmaa naasofne Itoophiyaa guutuu haasa'u. Namni kun nu harkaa nyaatama bakka jirtanitti akka sagalee taataniif akka dhugarratti hundooftan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha jechuu barbaadetti nama 684 kana dhugaa jirturratti akka hundooftan dhugaa jirturratti akka qabsooftan kabajaaf jaalala isin gaafadha. Jimmaan taatanii Arsii Shawaa Walloo Harargee kutaa 11 keessatti Jawaar nama Itoophiyaa guutuuf dhaabatu malee nama Arsii qofaaf dhaabatu miti. Ani Jimma yoo ta'e Jimma yoo miidhame Jimmaaf na dhukkubaan jismiin kee Jimmaaf na dhukkubaan dhugaa rabbi wallahi billahi tallahi rabbinatti ragaa
Garuu abiyyiin jawaari nyaatuuf jecha sa'a 24 hirriba dhabaa jira. Kanaaf bakka jirtanii akka faana dhaabattan kabajaaf jaalaa isin gaafadhachuu barbaadeeti. Gizeen kun gizee jawaar nyaatamuuf risaan isarra maraa jiru waan ta'eef sagalee akka taataniif namni na dhaga'u sagalee kee namni dhaga'u anfooloo xiqqaa qaba namni si arga namni kanaaf sagalee akka taataniif kabajaaf jaalaa isin gaafa namni kun nama Itoophiyaaf dawaa ta'u kitaabni inni barreesse kun Itoophiyaa guutuuf dawaa ta'uu waan beekuuf abiyyiin isa nyaatuuf doorsa waan ta'eef kanaaf akka bira dhaabattan kabajaaf jaalaa isin gaafadha. Geeffadhee jira. Bareeda yaadni kee dhoon bir dhageettanii jirtanii koppiliinkii godhamee warri jala kana jirta warri keessa irullee sagaleen akka ciccinneef sagantaa marii har'a guyyaa har'a qabannee giddumaanuu namoonni odeeffannoo waqtaawaa yeroo isaa wajjin deemu argachuu barbaadan piroofaayilii kiyya kana tuqaa yuutuubii dhaqaa achirraa dhageeffadhaa odeeffannoon achiin isinii dabraa jechuudha wanni marti gama tiktookiitiin mataa isinii himna waan ta'eef babal'ina gama yuutuubiitiin gad isinii dhiifna piroofaayilii kiyya gadhooytan yuutuubii kiyya liinkiin achirra jira achiin gasseena sabiskiraayibii godhadhaa nama 80 seentanii yuutuubiillee jechuudha maashaallaadha. Asin garuu nama 700 jira achi dhaqaatiniin 100 ol guutaa isiniin jechuu barbaanna sumaanuu galatooma. Dhoon bir taraan keetti itti fufi. Koppiliinkii godha please. Ayyee galatoome Ahmad carraa kana nuu kennitee akkasitti marii uummatarraa yaada uummata babaasisuu keetiif hedduu galatoome siin jedha warroonni as jala jirtan guutuun yuutuubii isaallee jajjabeessaan sabiskiraayib godhaa fi fooloo godhaallee kanallee isiniin jenna. Walumaa galatti Ahmad namoonni hedduu waan hedduu yaada dubbatanii jiran namoonni hedduu yeroo dubbatanii Abiyyi fi Jawaar irratti xiyyeeffatan. Jawaar wayyaa Abiyyi wayyaa waan akkasii san keessaa bayaa jedhaan uummata kennanan. Maaliif jennaaniin wanni haasayaa jirtan waan sabaati. Jarri kun lamaan iyyuu Jawaar dhufee yoo biyya bulche waan saba kanaatiif yoo hin dalagin homaa faayidaa hin qabu. Abiyyiin irra jira argine yoo saba kanaaf faayidaa hin qabaatiin homa takka ganda jimmaaf taheef inni yoo jimma taatee deeggarte homaa faayidaa hin qabu. Dhugaa isin hin jedhe. Garuu ammoo tuyyuu wanni amma Jawaar godhe kuni dhugama rabbiititti wanni Jawaar dubbate intarvii irratti haa ta'u barreeffama irratti haa ta'u viidiyoodhaan gadhiisaa jiru irratti haa ta'uuti waan aangoof deemu waan kana sirreeffadhu abdii jechuudha. Laala waan tokko beeka amma namoonni tokko akkuma nama har'a qabsoo wayii garteetiniin dhukaateetiniin waan wayii achirraa mootummaa jiisaa jiranii miti. Jawaar dur callisee ture akka nama tokkootti callisee ture. Biyyi tuni haa sirrooytu jedhee kadhataallee ture. Nagaha buusaa jedhee kadhataa ture. Kara dippiloomaasiitiin illee duubaan deemee namoota kanneen gamaaf gamanattuu hojjetaa ture akkuma inni isinitti himetti. Garuu har'a gabbaasee peejii isaa irratti gara hundaan maaliif maxxansaa jira? Erga isin diddan badii keessan kana uummanni guutuun haa arguudha. Kana gochuun ammoo tuyyuu namni badii Ahmad dalage takka ol baasee argisiisummaa inni Ahmadiin qaroomsuudha. Mootummaan tuyyoo qarooma qabaatte. Yoo dhugama nama sammuun yaadu taate akkuma inni jedhe yoo of dagachuu baatte of tuulummaa irraa gadi buuteetiniin qabatamaan uummata kana jijjiirraa jette badii kana nurratti mul'ataa jirti jettee of sirreessuudha. Bakka jirtu irraa socho'uudha namni uummaddi ilaala dhugaadha harreen bar yoo hin dhayini of dagatti hin deemti. Of dagatti yoo dho'ite immoo tuyyuu hin dammayti. Kanaafiyyuu mootummaa tana Jawaar ammallee isii dhiibaa osoo hin taane isii qaroomsu jira. Raftanii jirtanii, uf dagattanii jirtanii, akka nama biyya guutuu harkaa qabuutitti uf jirtanii, akka nama biyyi gartee badhaatee wahiititti rafutti jirtanii, uf laalaa waan keessa jirtan jedhee dammaisu jira ammallee. Dhimma biraatii miti. Kana ammoo tuyyuu namni gariin osoo argu Jawaar akkas godhee Jawaar duraan akkasin nama fichisiisee akkana godhee kanaa miti yaafi. Jawaar wanni inni dummate dhimma biyyaati, dhimma warra baadiyyaa keessa jiruuti. Dhimma uummata achi keessatti argamuuti, dinagdee achi keessa kufaa jirtuuti, lubbuu achi keessa badaa jirtuuti. Kana dubbachuun Jawaar maali aangoo isa barbaachise? Sila gaafii takkatti mucayyoon gaafatte ka biyya tana bulchuu ni barbaadda ati gara fuulduraatti jennaan yoo jararraa hafte inni jedhe san deebiidhaaf jedhe kana. Jawaar aangoo miti bar Jawaar maali dubbate achirratti? Namni gariin osomaan dhageeffatiin dubbata. Biyya tana keessatti filannoo yoo adeemsisuun hin danda'amu haala amma jirtu kanaan jedheen. Bar osoo aangoodhaaf fedhii qabaate filannoo adeemsisuun dirqama. Akkana ta'uun dirqama jedheetiin waan san dubbata. Osoo hawwii bolola aangoo qabaate jechuudha jedhan. Har'a ammoo tuyyuu Jawaar wanni itti jiru ummata kana qaroomsaa jira. Yoo ummanni kun ka uf beeku taate waan irra jirtanirraa socho'aa sirrii hin jirtanii qaroomaa biyyaaf dalagaa rakkina keessa jirtan kana gara mariitiin hiika. Gara fuulduraatitti waan gaarii nutti agarsiisaa malee uf sobaa jirtanii ummata jijjiiraa hin jirtanii jedhee jara agarsiisu jira. Kanaafiyyuu taragaaggaa gara hundattiyyuu waan ummata keessaniif ta'u waan saba haadhateetiif abbaa keetiif achi keessatti ta'u waan Jawaar gadi baasaa jiru isa bira dhaabadhu.
Abiyyi waan gaarii yoo ni dalage waan gaarii dalaytanii fakkeenyaaf Ahmadii kan asirratti yeroo dhufin deeggarani maaliif waan gaarii jiru tokko garana jira jedhee waan gaarii kanatu jira jedhee dubbata. Waan badaa jirullee waan badaa kanatu jira jettee dubbatta. Kuni deeggarsan jedhamu. Waan argate san qabatee namni waan hafillee iyya. Kanaafiyyuu wanti amma Jawaar godhaa jiru sheeriidhaa fi waan hundaanuu bira dhaabachuun dirqama keessani maal jennaaniin gocha inni dubbataa jiruu fi miidhama inni dubbataa jirutu miidhama saba isaati waan ta'eef miidhama kenna waan ta'eef waan biyyaati waan ta'eef kufaatii irraan hombisa waan ta'eef kanaan bira dhaabachuudha malee Abiyyi achirraa jiisinee Jawaar irra korsiifnaa maalii akkasitti hin jiramtu dubbiini walumaa galatti sitti hin dheeressu Ahmad wannan jechuun barbaadu uummata keenya yeroo dubbatan gandarratti xiyyeeffatina akka sabaatitti xiyyeeffadhaa isin jechuu barbaade galatoomuun fadha. Galatoomii dhoombiirre maali beektani jarana dhiifama naa godhaa yaada keessan naga gabaabsa jalqaba irratti ebaluun kufifnee ebaluun achi baafnaan suni ajandaa ta'uu hin danda'u akkasitti namni deemu ammoo siyaasan beekusu osoo Abiyyiin karaa goree mootummaa Itoophiyaa Jawaar ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a san kan murteessu uummatuma Itoophiyaati har'a saanaan Abiyyi kafalmaa jiru uummata Itoophiyaa hunda lolaan ka jechuu kiyya bakka hundarra naannoo Amaaraa yoo jettan warra faannoo jedhee of waamuu Tigraay yoo jettan Dabra Tsiyoon faati har'a waan itti jiran siyaasa yoo isin himi ammachi seenee kana gabaasa kenna YouTube irraa argattan. Gama biraatiin Oromiyaa keessaa jechuudha. Kuni marti walitti dhufeetiin mootummaan Itoophiyaa kaayama malee osoo Abiyyiin kufee Jawaariin achi kenna gajeeru sun nama siyaasan beeyi. Jawaariin kakaa uummatuma Itoophiyaati. Akkuma gaafa Abiyyi Ahmad jijjiirama finnee qabsoofnee Itoophiyaa ceesisedhee muummichi ministeeraa fudhate san Abiyyiin yoo karaa goree Jawaar achi taa'uudhaaf uummata Itoophiyaattuu walii galuu qaba. Amaara ka ofiin jedhu, Tigree ka ofiin jedhu, Oromoo ka ofiin jedhu eenyu ta'uu qaba xaqlaa ministeerii Itoophiyaa. Akkanatti deemama siyaasni isinii gala mariidhaan. Saniin gara kaanitti osoo isaayyuu kufiftee aangoon qabattu san abbaa aangoo qabatu rabbitu beeka. Garuu mootummaan hin kufu jettaniin kakatina. Kuni ammoo sunillee siyaasa wallaaluudha sababiin isaa mootummaan inuma kufa. Hin tura jedhi malee inuma kufa. Abadan kuni faaktii waan isin beekuu qabdanidha. Federaal walloon kuni seenee bahe warri amma jirtan dhiifama naa godhaa inni daqiiqaa lama keessa yaada isaa ibsatu. Hundi keessanuu koppiliinkii godhaa carraa isinii kennina. Daqiiqaa lama biran darina federaal walloo itti fufi. Assalamu alaikum. Da anturwani. Wa alaikum salam. Ayyee yaada bareedaadha. Johaar biraa dhaabbachuun dirqama keessanii dirqama keenya dirqama uummata Oromooti. Islaama Amaaraan jenne Oromoon jenne dirqama keenya. Kan itti aansuun baada gari deeggar Abiyyi jedha. Abiyyi baadaa dhufe maal nu fayyadeera? Ummata Oromoo dhumuu jira. Gudeedamuu jira. Halkan hin jedhu. Guyyaan hin jedhu. Maal nu godhe? Addis Ababa miidheessuu jira malee ummata baadiyaa keessa ganda keessa du'u kana way laallateera nu miidhateera. Ummati kiyya maal taheera jedhee nu laallatee nu gaafate. Hamma milishaa ganda afamuuzi afaan keessa naqanii ajjeesuun jirani. Deeggarriisa. Dhiyeengada Jimmaa keessaa kan du'e maal godhe mucaan sun mucaa daa'imaa waxxaati reefuu gana nyaateen quufne deemeen quufne zabana Abiyyiitiin kan uummata kanatti wal fixu wal nyaatu kanaafuu rabbi isaa nurra haa buusu hin barbaannu hin feenu sas akka rabbi nutti fuudhe rabbi nurra haa fudhatu. Mootummaa nagaasaa namni jaalatu uummata kiyya miidhame quuqame jedhee kan nama gadi bu'ee dalagatu rabbi nagaa nu haa fidu isa dhabama rabbi nurra haa godhu. Johaar biraatti dhaabbadha. Warri Jimmaa obboleessa keessan dhiyeengata du'e ani deeggara Abiyyiiti. Deeggara Abiyyiiti. Maal deeggarta? Achi deema. Kanaafuu jabaadhaa kanarratti xiyyeeffadhaati sagalee ta'a biraa dhaabbadha. Kanumaan jedha. Ayyee galatoomi federaal pooliis. Federaal wallo okay. Itti aansuudhaan taraan amma ka shurrubbeedha moo Jimma jala lamaan keessaa tokko na fakkaate. Shurrubbeef Jimmaa keessaa tokko dubbadhaame. Salaam alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Hayyee galatoomii carraa kana nuu kennuu keetiif hedduu si galatoonfannaa akkasumatti hedduu si hordofnaallee Linkii taaptaabii akkasumatti seenuu barbaada. yaada dheeraallee hin qabu. Carraa kanatti fayyadamee Ahmad kenna gilee hedduu si hordofaa beektaa feesbuukaanii fi tiktookii qabee akkasumatti yuutuuba qabee. Ani jechuudha arsii ta'eedhaaf jawaariin hin deeggaru inni jimmaaf ta'eedhaan abiyyi hin qeequ. Maaliifi dhugaa Oromoo bichaadha malee anka deeggaru. Inni osoo jechuudha jimmaan ta'eetu bakka kutaa abbaa fedhee haa ta'u kutama fedheeyyu yoo ta'ee jedhe yoo Oromoodhaaf akkuma Finfinnee bareechisaa jiru kanatti baadiyyaa Oromoo keessa fakkeenya fudhachuu dandeettaa gizee hedduu jechuudha miidiyaa kanarratti aanaa Anqooloo Waabeetta jedhamtu takka namni hin.